Ashamaa hordoftoota koo akkam jirtan odeeffannoo adda addaa ammaaf qabadhee dhufeen isinii dhiyeessaa hanga xumuraatti akkan waliin turtaniif kabajaan isin affeereera. Yeroo dhaggeeffachuu hordofuu jalqabdanitti sabskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa. Yoo akkas gootan odeeffannoon ani haala kanaan isinii dhiyeessu kun namoota biras dhaqqabuu danda'a waan ta'eef kanaan akka tumsitaniifin kabajaan isin gaafadha. Turtii gaarii. Manni marii bakka bu'oota uummataa gabaasa raawwii baatiiwwan 6 darbanii koreewwan qindeessitootaa fi gorsitoota mana marichaaf dhiyeessuun har'a mari'ateera. Gabaasa raawwii mana marichaa baatiiwwan 6 darbanii kan dhiyeessan hoogganaan waajjira mana marichaa Dr. Misraaq Makonnin baatiiwwan 6 darbanitti wixineewwan labsii dhiyaatan 23 keessaa 15 akka raggaasifaman himaniiru. Afyaa'iin mana marichaa obbo Taaggasa Caafos baatiiwwan 6 darban keessa manni marii bakka bu'oota uummataa iddoowwan buufata filannoo 474 keessaa uummata iddoowwan filannoo 305 filataman waliin marii akka gaggeesse himaniiru. Hojiiwwan dippiloomaasii ilaalchisuudhaanis biyyaalee Afrikaa, Awurooppaa, Baha Afrikaa, Baha Giddugaleessa waliin mariin taasifamuu mana maree bakka bu'oota uummataa irraa odeeffannoon argame mul'iseera. Mariin uummataa qaamolee hawaasaa garaagaraa hirmaachisuu guyyaa boruu guutuu Oromiyaa magaalota 20 caalan keessatti akka ta'amu himameera. Mariin kun hooggantoota olaanaa mootummaa federaalaa fi naannolee biroo irraa argamaniin kan gaggeeffamu yommuu ta'u, mariin xiyyeeffannaa olaanaan itti kenname ta'uu isaatiin alatti walitti dhufeenya wal hubannaa fi tokkummaa sabdaneessaa fi obbolummaa cimsuu keessatti gumaachi qabu olaanaa akka ta'e ibsameera. Guyyaa irraa hooggantoonni olaanaan federaalaa fi naannolee garaagaraa irraa uummata mariisisuudhaaf bobba'an wiirtulee marii qophaa'an wayitii gaanitti akka aadaa fi duudhaa Oromootti simannaan ho'aan taasifameeraa fi anuma kanaan miseensonni koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa obbo Tasfaayee Baljigee fi addee Haliimaa Hasan wayitii godina Booranaa gaanitti akka aadaa Oromootti simannaan ho'aan akka taasifameef waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa irraa odeeffannoon argame mul'iseera. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi ministeerri geejibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simee fi hooggantoonni hojii mootummaa kanneen birootis magaalaa Bulee Horaa akka dhaqan himameera. Hawaasni keenya jabaatee hojjechuudhaan dinagdeen of utubuu qaba jedhan afyaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahamaan. Afyaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahamaan hojiiwwan misoomaa magaalaa Jimmaatti hojjetamaa jiran daawwataniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Najiib Abbaa Raayyaa hojiiwwan inisheetivii qonna magaalaan hojjetamaa jiranii fi pirojektoota daawwachiisuudhaan kallattii mootummaan kaa'een tarkaanfiiwwan haarawaa hojiirra oolchuudhaaf hojjetamaa akka jiru wayituma kana ibsaniiru. Afyaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahamaan magaalaa Jimmaatti hojii fakkeenyummaa gaarii qaban arguu isaanii himuudhaan hojiiwwan misoomaa arganittis akka gammadan himan. Hawaasni dinagdeen of utubuu irratti cimee hojjechuu akka qabus wayituma kana dhaamaniiru. Odeeffannoowwan gaggabaabaa kanumaan xumuruudhaan gara dhimma itti yoon darbu kanan xiyyeeffadhee dhimma sirna federaalizimii Itoophiyaa irratti. Humnoonni siyaasaa garaagaraa sirna federaalizimii Itoophiyaa jibbanii fi akka diigamu barbaadan jiru. Haalli kun yeroo adda addaatti mul'ateera. Yaada isaan waltajjiiwwan adda addaatti fayyadamuudhaan kennaniinis jibbi isaanii calaqqiseera. Keessumattuu humnoonni keessaa diina Itoophiyaa ta'uudhaan socho'aa jiran rakkoo nagaa fi tasgabbii dhabuu Itoophiyaa keessatti uumameef sababiin olaanaan heera mootummaati jedhanii yaadu. Ilaalcha qaban kanarraayis ka'uudhaan sirni federaalawaa Itoophiyaan amma ittiin bulaa jirtu akka dhabamuuf socho'u. Hayyoonni dhimma kana quba qaban garuu ilaalchi kun sirrii miti jechuudhaan falmu. Kanaan dura caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalawaa keessatti iddoowwan itti gaafatamaa garaagaraa irratti kan tajaajilaa turanii fi yeroo ammaa kanatti ammoo pirezidaantii Yuunivarsiitii Oromiyaa ta'uun tajaajilaa kan jiran Dr. Garramuu Hulluuqaa falmii heera mootummaa Itoophiyaa irratti humnoota adda addaatiin dhiyaatu ilaalchisuudhaan turtii televezyiinii Addis Miidiyaa Neetwork waliin taasisaniin akkanatti balballoomsan. Namoonni rakkoo biyya kanaa hunda
sirna nuti rakkoo kana alee jedhanii warri yaadanii jiru. Yaada lama jechuudha. Ijaarsa hanqina qaba jechuun waan tokkodha. Sirna federaalizimii kanatu rakkoo Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru kana fide jechuun immoo waan biraadha. Gara biraa immoo sirna akkamii ijaarra kan jedhu uummanni yaadatti hin kennine kan jedhus dogoggora jechuudha. Maaliif akkuma sila kaase heera mootummaatiin beekamtii kan argate heera mootummaa kana irratti immoo saba sablammootarraa babba'anii bakka bu'iinsa fudhatanii marii gurguddaatu gaggeeffame yoo liitistoonni tokko nuti keessa turre homaa jedhanii yoo haalanillee bakka bu'insaan irratti mari'atanii artiklii tokko irratti mari'atanii indoorsi godhaniiru jechuudha. Qopheessuu isaa keessatti saba sablammii nama danda'ametti itti hirmaateera jechuudha. Uummanni hunduu itti hirmaatu baay'isee bakka bu'aatu itti hirmaata waan ta'eef sirna federaalizimii kana kan ijaare konstitushinii sana keessatti immoo yeroo sanatti haala yeroo isaatti bakka bu'oonni saba sablammii biyya kanaa irratti hirmaataniiru kan jedhu qabachuun gaariidha jechuudha. Gama biraatiin sirni federaalizimii ofiisaatti rakkoo uumetu hin ta'in siyaasa wal harkisaatu biyya kana keessa waan jiruuf warri sirna federaalizimii kana biyya diiguuf jedhanii yaadan kun durii kaasanii humna adda addaatiin tooftaa adda addaatiin against this federal systemii hojjechaa waan jiraniif qaamni adda addaa immoo lakkii hacuuccaa duraan ture irraa ka'ee nuti riippaabilika mataa keenyaa ijaarranna malee kan jedhan biyya kana keessa political forcein sadii mul'achaa waan turaniif wal harkisoon kun dhiibbaa adda addaa uumuutiin biyya akkan tasgabboone gochuutiin sirni federaalizimii kun akka sirriitti hojiirra oolli irratti dhiibbaa mataa isaa geesseera jechuudha. Kan kanarraa hafe garuu biyya kanaaf sirni bulchiinsaa sirriidha jedhee ani dhuunfaa kootti sitti amanu barreessitoonni hedduunis kana konfirmi kan godhani sirna federaalizimiiti. Ta'uu baannaan yookaan hacuuccaa durii sanatti deebi'uudha yookaan immoo biyya akka biyyaatti disintigireeti goote riippaabilika hedduu taate akkuma biyya Yuugooslaaviyaa fi biyyoota adda addaatti ciccittee adda bahuudha jechuudha. Waa Itoophiyaa haasofna yoo ta'e garuu sirna federaalizimii kanatu baasa. Daangessuu irratti homarratti asis achis wantoonni mul'atan jiraachuu danda'u. Daangaan biyya tokko keessatti immoo daangaa bulchiinsaati malee daangaa sovereignty jennee yaannu waan ta'eef yaannu miti waan ta'eef kun mareetiin elaameetiin waliigalteetiin wantoota hiikkachaa deeman waan ta'eef kun ishuu guddaadha jedhamee hin fudhatamu jechuudha. Yeroo ammaa kana yuunivarsiitii Finfinneetti digirii sadaffaa hojjechaa kan jiranii fi barsiisaa seeraa yuunivarsiitii Haroomayaa kan ta'an Sultaan Qaasim mirgi ofiin of bulchuu sabaa fi sablammoota Itoophiyaa utubaa heera mootummaa Itoophiyaa akka ta'e himuudhaan taayitaan guutuun mootummaa federaalaas ta'ee mootummoonni naannolee Itoophiyaa qaban maddisaa heera mootummaa akka ta'e dubbatan. Sirna federaalizimii keessatti saayinsii irraa yookaanu sirni federaalizimii heerri mootummaa federaalaa kun heera mootummaa naannollee mootummaa federaalallee lamaanuu kan uume heera mootummaati. Sabaaf sablammoonni yookaan abboonni heera mootummaa kun iddoo biraatti uummata ta'uu danda'a. Akka Itoophiyaatti garuu sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaattu walitti dhufee waliigaltee ahadii walii seenanii covenant walii seenanii covenantii sanirratti waliigaltee sanirratti aangoo walii qoodan. Heera mootummaa isaan itti waliigalaniitiin jedhantu mootummaa naannoollee ijaare mootummaa federaalallee ijaare. Aangoolee qoodeetiin jedhe federaalli naannoof kennuu osoo hin ta'in yookaan naannoleen federaalaaf kennuu osoo hin ta'in heera mootummaa sabaaf sablammoonni bu'uurfataniitiin itti waliigalan santu lamaanifuu aangoo qoodeetiin jedhe. Sirni federaalaa yoo ijaaramu yeroo tokko biyya qeenxee taatee seentiraalaayzeeshiniin bulaatiin turte federaala ta'uu dandeetti. Aangoon walii qoodamee sabdivaayis ta'ee federaala ta'uu dandeetti. Yookaan immoo biyyoonni gargar duraan of danda'aniitiin jiraatan walitti dhufanii sirna federaalizimii fi biyya federaala ta'e ijaarachuu ni danda'an. Gara lachuutti deemuu danda'a. Ka Itoophiyaadhaa eessarraa eegalee eessatti goolabamee kan jedhu falmisiisaa ta'us naannoleen bara 1983 dura naannoleen uf danda'anii seenaa keessatti akkuma jirutti ta'e
jechuun sulxaana inni ni jiru naannoon Oromiyaa lafti Oromiyaa jedhamtu ni jirti warri Affaaris warri Tigraayis seenaadhaan mootummaa mataa kennaa ni qabnaa akka jedhu ni jira sun ta'ee garuu waggoota dheeraaf sirni sentralaayzeeshinii sirni qeenxee eega ijaarameetiin jedheen booda naannoleen sun eenyummaa isaanii identitii isaanii dhabanii ture. So kan ijaaramaniitiin akka haraatti reconstitute ta'aniitiin jedhan bara 1987 heera mootummaa biyyattii tanaatiin. So centralization irraa gara federalismii dhufnee gara decentralization dhufnee warri jedhu ni jira. Aangoon naannoleedhaaf kennamee fi aangoon federaalaaf kenname akkuma waliigaltee warra federalismii san bu'uureesseetitti murteeffama. Federalizimii tokko tokkotti naannoleen aangoo gurguddaa ofii fudhataniitiin federaalaaf aangoo lakkaa'ameetiin tarreeffameetiin kaa'amanii kennu. Sirna federalizimii tokko tokko keessatti mootummaan federaalaa aangoo hedduu qabaatee naannoleedhaaf immoo waan xixiqqoo kennuuf ni danda'a. Ka Itoophiyaatti aangoon federaalaa mootummaa federaalaa kan heera mootummaatiin tarreeffame kan irraa feetiin jedhe naannoleedhaaf kenname. Naannoleen garuu dhugaatti jabaadha moo kan jedhu akka heera mootummaatiitti aangoon isaanii hedduudha gurguddaadhas jechuu ni danda'ama. Qabiyyeen isaa akkuma jirutti garuu hojiirra waan oolaa hin jirreef naannoleen yeroo hedduu mootummaa federaalaa haalli isaanitti hordofan mootummaa federaalaa jalatti jedhaniitiin akka bulaa jiran kan argaatiin hin jiru lallaafoodha. Mootummaan federaalaatis heera ofii eeggateetiin odoo hojiirra oolchu taate naannolee salphatti illee to'achuu ni danda'a. Walqixxummaan naannolee jidduu jiru akka heeratitti walqixa humnaan baay'ina namaatiin lafaatiin garaagarummaan jiraachuu danda'a. So mootummaan federaalaa daangaa aangoo ofii dabreetiin naannolee haalli itti jiraachuu hin qabaatu. Naannoleen daangaa aangoo isaanii dabranii federaala jiddu galchaniitiin wanti rakkisan jiraachuu hin qabaatu. Biyyi kan tulluu miti, biyyi kan namaati. Ilma namaatu keessa jiraata kan jedhan Dr. Garramuu Hulluqaa gama isaaniitiin sirni federaalizimii amma jiru daran akka jabaatuuf hojjetamaa akka jiru mirkaneessan. Waan Itoophiyaa keessatti kan jiru tokko walitti dhufeenya naannolee gidduu kan jiru maaliin hoogganama kan jedhu I think yeroo iyyoo seerri bakka bu'aan manni maree bakka bu'aa uummatootaa mirkaneessa I think bara 2014 natti fakkaata walitti dhufeenya naannolee kan hoogganu seerri wayii baheera. Isas akkasii abuurraan kan ga'e naannoleen directly walitti bu'uu irree isaanii walitti agarsiisuu wal kabajuu dhiisuu waliif abboomamuu dhiisuu mul'ata jechuudha. Lammaffaa amma waggaa jijjiirama amma jiruun kana dura yoo ilaalle iddoo tokko tokkotti feekiidha jechuudha. Naannolee konstitushiniin akkasii yoo jedhu malee mootummaan federaalaa keessumaa highly centralized bifa ta'een paartiin biyya bulchaa ture paartiin adda waayii harka wayyaa jalaan harka karaa mul'atus karaa mul'annes naannolee keessa harka naqatee xarannafuun wayii ture jechuudha. So waan barreeffameef waan hojiirra oolu garaagarummaa guddaa qabaachaa ture. Gidduutti immoo transitionii sana irratti naannoleen political open uppiin uumame jennaan I don't know reformiyaa jennu qabsoo taasisameen open uppii sana irratti maal ta'anii naannoleen gara ol bahanii mul'achuu mootummaa federaalaa irratti caalaa baay'ee walii isaanii gidduudha kan ture. Naannoon mootummaa federaalaa irratti humna isaa agarsiisuuf socho'e jiru iyyooma kana kan naannoo Amaaraatti yaalamaa jiruun alatti garuu naannolee gidduu wal kabajuu dhiisuu ibsa adda addaa walirratti baasuun ture. Practically garuu amma haala qabatamaatiin gaafa ilaalamu riiformii kana booddee tokko kan ilaalameyyuu sirna federaalizimii haqa qabeessa hojiirra oolchina gaafa jedhamu naannoon ofii isaatiin of bulchuu danda'u turre jiraata kan jedhu irratti kan hojjetamaa jirudha. Kuni hanqina mataa isaa tokko tokko qabaatu malee actually assignmentii guddaa ta'e kan irratti hojjetamu jechuudha. So mootummaa federaalaa fi naannoo gidduu clear kan ta'e akkuma sila sultaan kaase constitutionis kaa waan ta'eef baay'ee rakkoon hin jiraatu yoo fedhii siyaasaatiin keessa naqachuun jiraata ta'e malee naannolee fi naannolee gidduus kan rakkoon ture tasgabbaa seerri sunis bahee marii adda addaatiin tasgabbaa dhufeera waan ta'eef wantoonni karaa qabatan hedduun jiru. Malee waan federalizimiin Itoophiyaa waan amma kanaatti bahee
naannoon federaala irratti waan guddaa qaba federaalli immoo kana qabu kan jechisiisu keessa hin jiru amma jechuudha. Barsiisaan seeraa Yuunivarsiitii Haroomayaa Sultaan Qaasim Dimookiraasii fi Federaalizimii wal bira qabuudhaan ilaalanii lameenuu kan wal utuban akka ta'an himan. Federaalizimiin Itoophiyaa amma jiru dimookiraasiidhaan jabeessuun barbaachisaa akka ta'es dhaaman. Sirnoota waliin jiraachuu danda'anidha. Sirni federaalizimii sirna dimookiraasii of keessaa hin qabne, dimookiraasii dhugaa of keessaa hin qabne gaagura kenniisni keessa jira jechuu ni danda'a. Dimookiraasiin heera mootummaa kabajuun, mirgoota dhala namaa kabajuun lubbuu sirna federaalizimichaati. Dhugaadha. Sirnoonni biyyoonni sirna federaalizimii hordofan hedduutu ture. Ka gara diigumsaatii fi caccabuutti illee dabranii jiru. Akka fakkeenyatti kan kaafaman biyyoota baha Awurooppaa akka fakkeenyatti kaasan. Yugoslaaviyaa haa ta'u kan hedduu kaasan. So rakkoon bu'uuraa sirnoonni sun ittiin diigamanii caccabaniitiin jedhan maali yoo jedhameetiin qoratamu caaseffama federaalizimii qabaachuu isaanii osoo hin ta'in bu'uura isaanii irratti dimookiraasiin haqaa dimookiraasiin dhugaa jiraachuu dhabuudha. So dimookiraasiin dhugaa yoo hin jiraatin yookaan sirni federaalizimii caaseffamni federaalizimii dimookiraasiidhaan yoo hin utubamin diigamuun isaa yookaan laaffachuun isaa waan hin oolleedha. So gara Itoophiyaatti illee yoo dhufnu qeeqamni guddaan ka'aatiin jiru namoonni amma akka hanqina sirnichaatitti waa hunda hanqina sirnichaa fakkeessanii haa dhiyeessanii malee hanqinni guddaan jiru. Hanqina dimookiraasii jaarmiyaalee dimookiraasii jajjabaa qabaachuu dhabu aadaa dimookiraasii mirgoota dhala namaa kabaju aadaa dimookiraasii daayivarsiitii kabajeetiin hin deemu aadaa dimookiraasii yaada siyaasaa gargar walitti fideetiin wal dandeessiseetiin deemuu danda'u wal dorgommii dhugaa ta'e geggeessuu danda'u ijaarrachuu dadhabuun kenna rakkoo bu'uuraa sirna federaalizimii kenna kanallee akka barbaannutti akka dagaagne kan godhe jenneetiin fudhachuu ni dandeenya. Kana keessaa bahuuf gaa sirna federaalizimii kenna dimookiraasiidhaan utubuun sirna dimookiraasii kenna sirriitti ijaarrachuun dirqama kenna ta'a jechuudha. Paartiin badhaadhinaa hunda galeessaa fi hunda hirmaachisaa ta'e wabii heera mootummaa Itoophiyaa ta'uu danda'eera. Paartichi sabdaneessummaa kabajuudhaan obbolummaan akka jabaatuuf hojjechaa jira. Kun ammoo sirni federaalizimii Itoophiyaa amma jiru daran jabaatee akka itti fufuuf gargaara. Humnoonni federaalizimiin amma jiru akka diigamu barbaadan paartii badhaadhinaa qolachuudhaan yookaan imaammata qabaniin irra aanuudhaan jijjiiramni fiduu danda'an gonkumaa hin jiru. Uummanni bal'aan saboonni, sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa sirni federaalizimii Itoophiyaa amma jiru akka itti fufu barbaadu. Fedhii uummataa dura humni dhaabbachuu danda'u hin jiru. Hordoftoota koo waan dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf laayik, sabskiraayib akka gootaniifin isin yaadachiisa. Haaluma wal fakkaatuun yeroo biroos odeeffannoowwan adda addaa kan inni isin dhiyeessu ta'a. Nagaatti fayyaa ta'a.